Amara jijjiirame rakkoon qabu hidhamte agarte mootummaa deeggari Jawaar irratti hin duulin dhiisi Jawaarin dalagaa kee dalagadhu funyaan dubartii urtu cik itti godhi farti kanaan jiraattaami jiraadhu bakka Jawaar irratti namni carraa takka abbaa akkasii kennu hin jiru dhugaa sitti himaa hin dandeettullee Jawaarii waan takka godhu warri qawwee qabuyyuu waraana isaa gaafa bobbaasee jedhee dhiirri dhiirummaa qabu gootonni gootummaa qabdu dirasiisii rasaasaa kennitee Jawaar hambistee bar akkami gadi baatee ati funyaan dubartii uraa waa'ee Jawaar dubbatta warrummaan anatu meeshaa qaba anatu diroonii qaba anatu waraana bobbaasa mallayyoo diimaa si bobbaasa warra jedhuun sanuu gaafa Jawaarin ajjeesuuf waraanni ergamu ujoollee qaalii isaaf wareegamtu kumaatamatu lubbuu fi kennee Jawaar hambisee bar Jawaarin akka itti har'a jiraatee har'a eegeeyyuu hin beektu ati si galtee garaa fuula dura kiiloo 8 garaa fuul dura baaste ummata namaa waan Jawaarii waa jechuu hin dandeessa dogoggora jechuudha Jawaarii lubbuu isaa ka hambise ummata isaati gaafa ajjeechaan isarra labsamu akka Jawaar jiraatu lammaffaa dhalatu ka godhe ujoollee lubbuu bakka isaa kennite bar ujoollee aarsaa kennite malee silaa Jawaarillee akkuma Caaluu Hundeessaa har'a taarika ta'e bar silaa Jawaaris akkuma Caaluu Hundeessaa har'a taarika ta'e bar si galee kanaaf jecha abbaa barbaadan deeggara mootummaa deeggara mootummaa maa deeggartaa maal irraa argattee san deeggarii bakka jaalattee jirta deeggari nutis waan jiru isinii maarraami deeggari kanarratti waa waliin hin jennu waan sitti fakkaate waan sammuun keessi amansiise laakiin hayyuu akka Jawaar Mohammad inuma dhugaa rabbii sitti himaa si galee har'as taanaan Jawaariif lubbuu isaa dabarsee ka kennu lakkoofsan qabu kaleessallee gootota kumaatamatu wareegamee Jawaariin lubbuu isaa hambise gaafa poolisiin Oromiyaa mucaa Wallagga irraa dhufe rasaasa matatti uf qabee ani goonni kun osoo an argu asitti lubbuu isaan galafamtu jedhee rasaasa ofi kennee of ajjeesu san kanatu lubbuu Jawaar hambise Jawaariin akka taphaatti jiraatee har'a geessif fakkaata Jawaariin akka taphaatitti sadarkaa ammata irra ilaaltee itti ashooftu kanarra geessif fakkaata aarsaa hedduu kafale saba kanaaf jecha hin nyaadhuun dhugu jedhee bar saba kanaaf jecha guyyaa 40 dabarsee bar har'ati gadi baatee Jawaar kitaaba shaqqaluuf deema Oromoon kitaaba Jawaar nam tokkochi kitaaba 100 bituu qaba ture dhugaa sitti hima akka isinarraa gadi baatanii busheessuudhaaf ummanni Oromoo hin jiru si waliin ummanni Oromoo isa waliin jira akkasii ka funyaan dubartiitiin waan uruutti kennan kana malee dhugaa sitti hima Oromootamtu Jawaar jibbaa garte tawaan funyaaniin urtu sadaliyyaa bananii itti kennanii uffata jallaabiyaa itti uffisanii sadaliyyaa keessa dhaabbattu akka teetii tana malee Oromootami ta Jawaariin jibbitu tama garteeti Oromoo da'iif akka teetii tanniin malee tagaraa isii yoo guuttatte waa'ee sabaa dagattu tana malee Oromootami ta Jawaarii waa jettu natti fidime Oromootami ta Jawaar jibbitu natti fidime no hin jiru sitti himaa hin jiru never give up kanarratti Jawaaruuf duuba deebi'ee hin dhaabatu si galee ammoo Jawaar irratti qaldiin hin jiru sitti himaa mootummaa deeggarii siin jenne bakka san biraan dabre ammoo likkii malee safaaxuun kee gaarii miti kanaaf seenaa keellee laali torbee 2-3 mana hidhaa qaallitti ciifte waadaa si seensisanii si kakachiisanii as deebitee Dubaayitti sadaliyyaa banattee funyaan dubartii uraa waa'ee qabsaa dubbachuudhaaf barbaadda ajaa'iba bar ani dhugaa si hima dubbii sarumaa Jawaariin maqaa isaa kaasuu kitaaba isaa harka qabachuun aarsaa si kafalchiisaa siin jaabaran gootatu Jawaar faana dhaabbata dhiiratu Jawaar faana dhaabbata nama maalummaa isaa beekutu waa'ee Jawaar dubbata dhugaa sitti himaa si galte kanaafi hojii kee ofadhu mootummaa deeggarii waan dandeetteen sappoortii godhe akkuma amma raayyaa ittisa biyyaatiin meeshaalee garagaraa ergaa jirtu raayyaa ittisa biyyaa jennaan Itoophiyaadhaaf haga danda'anitti lubbuu isaanii aarsaa godhaa jiran isaanirraa komii takka illee hin qabu dhiibbaa isaanii godhameen isaan lubbuu isaanii dhiiga isaanii guyyaarraa gad dhangalaasaa jiran ati garuu goota akka Jawaar kana qeequudhaaf bar raayyaa ittisa biyyaa keessaa meeqa beektaa ka shisi godhu osoo biyya jiraatte Abbaa Giddii dhugaa sitti himaa gootota akka Jawaar irratti bar ijoolleen poolisii Oromiyaa keessa jiran ijoolleen Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran si akkasii kana bar daqiiqaa takkatti afaan walis siqata duubar kijibaati amma biyya ambaa keessatti ooftu kan maaliif barbaachise mootummaa yoo deeggarre nuti Jawaar irratti duuluu barbaachisaa Jawaar busheessuu barbaachisaa no hinnatiin hin jiru kun waan akkasii barbaachisu iddee anamma dhugarraan dabu fakkeenyaan argitaniimi yeroo muummichi ministeera Abiyyiin amma karaa sirrii deebi'ee waan garagaraa hojjetu bakka kana kun ta'e akka kana dhugaa dubbachaa ture garraatitti biltsiginnaadhaan jechaa turan garuu hayyuu Oromoo hin busheessuan gaafa nama tokko qeequ ammoo sababa lafa kaa'ee sababa wajjin qeeqaan Jawaariin ammoo sababni ati rakkaaftu takka illee jiru
Jawaar jechuun bar ummata Oromoo Oromiyaa keessatti dhumaa jiru abbaadha akka haadhaati. Rakkinni ummata kanaa gabbaasee dubbachuu qaba. Cal'isuun isaatu kanaan duraayyuu maslahaadhaaf cal'isee jedhee jira. Eegaarra dhufee rakkoo ummataa dubbate maa dubbatte jechuun hinkee sirrii miti jechuudha. Mootummaan tokko ammoo mootummaa kamtu ilaa zalaalam aangorra taa'e Oromoo. Hin jiru bar mootummaan ilaa zalaalam aangorra taa'e tokko illee hin jiru. Mootummaan biyya kam keessattuuyyuu mootummaa dimokiraasii haa ta'u bakka kam keessattuuyyuu hin jijjiirama mootummaan. Ameerikaa laala haga muummichi ministeera Abiyyiin dhufe mootummaan lama jijjiiramee jira. Pireezidaantii Joo Baayiden deebisee injifate deebisee ammallee aangoo deebi'e. Biyya hedduu keessatti mootummaan hin jijjiirama. Maal Abiyyi rabbitu achi kaa'e? Ilaa zalaalama achi akka taa'u achi kaa'ame? No. Yeroodhaaf waggaa isaa kennamee jira. Waggaa isaa yoo fixate gaafa aangoon isaa dhumate hin dhumata. Mootummaan isa kana jechuun mootummaadha bakka. Barri aangoo isaa yoo dhumate hin jijjiirama. Isin ammoo mootummaa jettanii hayyuu Oromooti waa jechuu hayyuu Oromoo maqaa busheessuu hin barbaachisu. Garuu saniifillee wanni isin argattan hin jiru. Bu'aa maalii argatte fakkeenya uummanni Oromoo si dhagayeera. Kitaaba Jawaar akka hin bitamne busheessuudhaaf hojjetteti viidiyoo fakkeenya. Jawaar naggaadeedhaa itti hangaasaa haarawaa taatee dhufte. Hangaasaan sun maal ta'e iyyuu hin beektu tokkoffaa sammuu kee kana keessa hin jiru. Hangaasaan Jawaar irra arrabsaa ture maalitti milkaa'ee maal argate san gaafattee beekta hangaasaa. Hangaasaa fakkeenya godhattee Jawaar duuluun alatti hangaasaan maalitti milkaa'ee gaafattee hangaasa hin gaafanne sanirraan ammoo waan dubbattu waan jettullee addan baafattu hangaasaan Jawaar arrabsee ofii isaatiin illee irra diqqaatee kanarra hafe bu'aan ala isa godhanii hangaasaa guyyatti yoo diqqaate gizee 5-6 miidiyaa irra dhufee ummata kana wajjin haasaa godhu akka inni ummata kana gabbaadee ummata kana wajjin hin dubbanne godhame taayyee danda'a guyyatti gizee 10 Jawaar arrabsu alaa galchanii maatii isaanii fuudhanii akkanatti akka nama wasaakaa karaa gubbarratti akkana achi darban ijoollee isaa maatii isaa kuni seenaa yeroo dhiyooti yoo irraanfattan yaadadha. Atis ammoo hangaasaa Ibraahim ta'a yoo jette ta'uu dandeessa laakiin ammoo Jawaar irraa haga kottee taqeensa keetii tan agartee ummata Oromoollee jibbisiisuu hin dandeessu jaalala ummanni Oromoo Jawaariif qabus hir'isuu hin dandeessu Jawaar waan jalqabe galmaan gayaa hin xumura ka akkasii kun ammoo qooda keessaa fudhachuu hin danda'u. Waan Jawaar godhu keessa jalqabuma onnee si baafata waan ta'eef hojii Jawaar hojjetu keessa ka akkasii kun qooda sin fudhatu kaleessallee taarika akkasiin qabdu waan ta'eef gatii kanaaf jecha funyaan kee urii akka urtutti saniin gara kaa waa'ee Jawaar irraa dhaabbadhu mootummaa deeggarii okay waa'ee Jawaar dhiisi bakka waan biraas irraa hin barbaannu nu deeggariillee siin jechaan jirru Oromoollee sappoortii godhi siin jechaan jirru. Uummata Oromootiillee sagalee ta'i siin jechaan jirru. Naggaadummaa kee naggaadii Jawaarin dhiisi. Sanii tanaan waan biraas akkasirraa hin barbaannu. Oromoodhaa sagalee ta'i hin ta'in. Hin ta'in sagalee kee hin barbaachisu Oromoodhaa. Bakka si gaati waan nyaattu argattee callisii nyaata kee salaxaa ciratteef itti guurii dhiisi waa'ee Jawaar. Kitaaba Jawaar diyaaspooraan Oromoo kitaaba Jawaar bitaa birriiteetiin bitee. Mallaqa keessa daliyaa irraa hojjettee Jawaar kenniteeti. Ani kitaaba Jawaar tokkocha 10,000 yuuroo 10,000 yoo bitaantee mana gabba maasi galche. Maasi galche fakkeenyaaf. Itoophiyaa keessatti bar dirqamaanuu mootummaanuu kitaaba isaa gurguraa ba'eemi garuu uummanni kitaaba Jawaar fedhaan bitanna jedhe diyaaspooraadha sanittu nam tokkochi doolaara 20-30 yoo kitaaba Jawaar bite maaltu si galchesi maasi aarsasu akka Jawaar kana ta'uu dandeessu hin dandeessu. Osoo atarra kitaaba barreessite kitaaba kee namni lama bitu dhugaa siimaan fakkeenyaa dandeetti akkasiin qabdu sinii galaami dubbi gatii kanaaf jecha kitaaba hayyuun barreesse hayyuu fi nama quuqama sabaa qabutu soqa kitaaba goonni barreesse gootaa fi waa'ee qabsoo nama beekutu soqa bar dubbiin ijoon bakka kana jirti maaliif kitaaba Jawaar barbaada uummanni Oromoo oguu jettu Jawaarii kanatu goota. Jawaarii kanatu hayyuudha gaachena ummataati hangafa saba kanaati abbaa tarsiimooti abbaa jijjiiramaati kitaaba isaa kana dubbisuu qabna jedha uummanni Oromoo gootonni Oromoo warri Oromummatti amanu warri quuqama saba isaa qabu warri Oromummaa jaalatu akkasii kun kitaaba bitachuu miti mu'assala bitatee shiishaa isaa bitatee managgalee shiishaa aarsa hin beeytu kaa waa'ee qabsoo waa'ee gootummaa waa'ee Oromummaa hayyuu Oromoo maal akka ta'e hin beeytu osoo beeytee Jawaariin qeequu miti kitaaba isaa gadi buusuu miti maal akka Jawaar barreesse dubbisuudhaaf maraatta ture ati wanni takkattiin si yaadessitu akkamitti birrii shiishaan bitadhu qopheeffadhaadha bar si beeyna bar
isii tana bakka waa'ee kitaaba waa'ee gootota kana gootumaa dhiisa hayyoota dhiisa ummata Oromoo qaqqaalii qeerroo lafaa dhuftu ta waa'ee Oromummaa beeytu ta waa'ee sabboonummaa beeytu ta quuqama sabaa qabdu dubbii Jawaar jara kanaa dhiisa. Kitaaba Jawaaris namni bitatu nama akkanaati. Shokolaataan kitaaba Jawaar hin bitatu dhugaa siima. Maal godha maaliif beeka waa'ee qabsoo namni waa'ee qabsoo hin beekne shunkurtii seetaati ka garaa itti guuttattu nyaatte. Shunkurtii seetaa ka bitattee manatti hin galtee ittiin xibsii xabbaftee ittiin dhodhooytee walitti dabaltee nyaattu kuni kitaaba gootaati. Seenaa sabaa haasa'a waa'ee hayyummaa haasa'a waa'ee gootummaa haasa'a. Kana bitachuudhaaf ati sin barbaachisu. Maalitti beeyta? Akka harree daa'ima baattuuti bar. Qiimaa kitaaba kanaan beeytu. Osoo beeyte akkami kitaabni kun na bira ga'ee seenaa gootota Oromoo seenaa qabsaa'ota Oromoo arga jettee cinqamta malee kitaaba Jawaar hin bitinaan jettuun saba kanaan sila. Hin jettuuni bar beekumsa dhabuu kee nyaattee dhuguun alatti akka sammuu keessa wanni takka siin jarre kanarraan hubattu ati. Goototatu bitata siin jabar namni waa'ee qabsoo beeku waa'ee qabsaa'otaa jala deema. Kuni taarika keessatti hojii keetii miti. Kana amma gara fuulduraatti illee ta'uu hin dandeettu. Kitaaba Jawaar harka kitaaba Jawaaritti namni ati argitu gootota qofa. Nama Oromummaa isaatiin dhiphatu. Nama saba isaatiif cinqamu. Nama waa'ee gootaa beekutu kitaaba kanaaf cinqama. Kanaaf jecha kitaaba Jawaar diiyaasporaan nama tokkochi kitaaba 10 yoo bitate. Koppiliinkii godhaa hundi keessanuu mee ol isin galchee yaada isinirraa fuudha. Garuu koppiliinkiin keessan hin jiru taaptaapiin hin jiru. Akkanatti seenuu hin dandeessan. Haasofni kiyyaayyuu singaa yoo akkas ta'e. Maaliif jennaan cal jettanii as jala teettanii akka nama televijiinaatiin nallaalina. Hojii keessan hojjedha. Televijiina keessatti akka nama fiilmii ilaaluu teettee nallaalin. Koppiliinkii godhi yoo goote. Yookaan bakka maal gootaa as jala teette. Koppiliinkii taaptaabii 100 galchi osseeni waan jiru yaada kee dubbadhu. Kanaafi nuti nama mootummaa deeggaru mirga isaa sarbuu hin barbaadu. Durallee dhaabbachuu hin barbaadu. Mirga guutuu qaba. Hayyuu Oromoo nama tuqu ammoo hin balaaleffanna. Busheessuudhaaf nama deemu ni balaaleffanna. Kitaaba hayyuun barreesse sabaan hin bititinaa nama jedhu ni balaaleffanna. Nama kitaaba hayyuu ummata ammaa bitattan jedhu ni balaaleffanna. Dogoggoraallee. Dogoggora. Maaliif soo qaba? Oromoon seenaa keessatti seenaa kitaaba amma fakkeenya kitaabni Hacaaluu Hundeessaa osoo Hacaaluun kitaaba barreesse. Kitaaba Hacaaluun bitattaniisi. Artistii qaalii saba kanaaf jecha lubbuu isaa dhabe. Osoo Haceen kitaaba barreesse kitaaba Haceen bitattaniisi. Ka kitaaba Hacaaluun bitanne bar hattan bar amaarruyyuu kitaaba Jawaar bitachaa jira warrummaan Oromoo jibbuuyyuu beer beerasabiin biraatu jechuudha. Ati Oromoo taatee seenaa Oromoo hin dubbisu. Qabsoon Oromoo akkamii akka geggeeffame? Qabsoon Musliimaa akkamii akka geggeeffame? Dimtsaachiin isa maal? Qeerroon qabsoo akkamii geggeesse? Abaa'oon Oromoon akkamii akka kana ga'e? Hayyuun kun maal dalage? Oromoo keessatti gaheen isaa maali? Bar Jawaarii isinirra gabbuuftanii agala gaddeebiftan kana? Obboleessoo lola Itoophiyaa fi Sumaalee jidduu geggeeffamaa ture. Jawaartuu dhaabee bar. Beenishaangul Gumuuziin kun akka naannoo ta'u Jawaartuu hojjatee bar. Dirree Dawaa keessatti wal dhabbee uummata Oromootii fi Sumaalee namni furmaata itti godhe Jawaarii bar. Duuba isin uummata akkamitti isinitti himna? Kitaaba kana keessa waan jiru maalitti beektanis? Waan inni barreesse. Jawaar bar karakkoo Itoophiyaa daangarraa kanaan gadiitti qabate. Gadi taa'ee araarsee waa mara fure bilchaa bar. Gaafadha abbaa barbaaddan. Warra amma biyya bulchaa jiru gaafadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa gaafadhu. Lola Sumaalee fi Itoophiyaa keessatti gaheen Jawaar maal akka ture gaafadhu. Dirree Dawaa irratti gaheen Jawaar maal akka ture. Araara kana Sidaamaan ejjattoon Sidaamaa killiliin akka killilii ta'uuf gaheen Jawaar taphate. Tapha sitti hin fakkaatin. Hayi darre. Wallahi laziim yeroo tokko dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ummata ajaa'ibaatu addunyaa kanarra jira. Ummata ajaa'ibaa. Kanaaf daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo. Yeroo waan akkanaa dubbannu kana nuti mootummaan ka ganda tokkootiin hin beeynu. Mootummaan ka biyyaati. Biyya bulcha mootummaan. Gandan bulchu. Ganda keessaa baheen bakka bu'u mootummaan. Mootummaan Itoophiyaa bulchaa jira. Mootummaa Itoophiyaati akka araatti natiif dhumate. Saniin gara kaanitti akka nama dhuunfaa tokko mootummaa deeggaruu mirga guutuu qabda. Nama ganda kiyyaa qofatu ammoo eega xaqlaay ministeerii ta'ee waggaa 20 achi taa'uu qabaallee dogoggora. Sunis hin jiru seera keessa addunyaa keessa illee hin jiru. Muummichi ministeera har'a aangoo irra jiru ilma Oromooti. Aangoo isaa qabatee uummanni Oromoo waan barbaadu argate hin arganne uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Wal mari'achuu barbaachisa. Fala kaa'uu barbaachisa malee ganda tokkotti galchinee kenna mootummaa kiyyaa kun qabsoo gandaati. Qabsoo gandaa si geggeessaa jira. Qabsoo gandaa namni godhaa jiru hin jiru. Ndee Oromoon akka Oromoo waliigalaatitti Jawaariin faana ka hiriiraa jiru Oromoo kutaa 11ti. Jimmarraa, Harargeerraa,
Arsirraa, Baalerraa, Booranarraa, Gujirraa, Salaalerraa, Shawarraa. Oromoo kutaa 11tu miidhama isaa Jawaarii himataa jira malee ilmaan sikkooman kan ummata Arsiitii miti ka Jawaar jala deemaa jiru. Abiyyiinis akkasuma. Itoophiyaa bulchaa jira. Itoophiyaa kana keessatti ummata Oromoo hundatu biyya san nagaa eessisaa jira. Bulchiinsi gandaa Jimma qofaa har'a biyya hoogganaa jiru akka waliigalaatitti. Waraana biyyattii guutuu ka ajajaa jiru Jimma qofaa. Bulchiinsi naannoo hunda keessa jiru Jimma qofaa dogoggora jechuudha. Kanaaf wayitii waan tokko dubbattan gandatti hin galchina. Mootummaan Oromoo iyyuu osoo ta'e Abiyyiin beher beerasabitu jira biyya san keessa. Beher beerasabii kan keessa Amaara jira, Tigiree jira, Silxee jira, Guraagee jira, Sidaama jira, Hadiyyaa jira, Kambaata jira. Sigala dubbiin kun mootummoota kana mara jira. Ummatoota kana mara jira. Kanaaf mootummaan kan nama tokkoo ka ganda tokkoo ta'uu hin danda'u. Akka gandaatitti osoo mafeete illee ummata gandaa ta'anii gandaan falmineettee hin dandeettu. Ummata kana mara dura dhaabbachuu. Ummata Itoophiyaa hunda dura dhaabbattee falmuu hin dandeessu. Abiyyi defensi godhuu hin dandeessu. Sinii gala. Kaleessallee isinii miti qabiyyi qaachi kaa'e. Ummata walii gala ummata Oromootii fi akkasuma ummata Itoophiyaattu nu ceesisii isin ceesisaa jennaan itti kennan malee akka isin irra gabbuuftanii mootummaa gandaa gootan kanatti kuni seera keessallee hin jiru taarikallee akkasittillee isin dhufne. Isinii galee dubbii nama isinii galaabi. Sinxalla kana maaliif isinii kenna? Haasaa amma isin haasa'aa turtan akka gaafa Jawaar miidiyaa deebi'eeti. Jawaariin akka nama xaqilaay ministeerii tokkotti inumaayyuu Jawaar aangoo gaafatee aangoo dhoorgatanii. Jawaar aangoo osoo gaafatee aangoon dhabu obboleessoo. Dhugaa sitti hima. Bakka barbaade kaa'anii bakka barbaade taa'uu danda'a. Jawaar hoogganaa sabaati kaleessallee. Abbaa qeerrooti. Hoogganaa qeerroo ture. Abiyyi gaditti silxaana hin qabu ture. Xaqilaay ministeerii Itoophiyaa Abiyyiin Jawaar ammoo abbaa qeerroo qarreeti. Oromoo 1000 isa jala hiriira ture. Waan akkasii irraa takkaa yaadee aangoo akkana naa kennaa jedhee hin beeku. Waan akka aangoo kanaaf cinqamee hin beeku Jawaar. Silaa biyaansi namoota hedduu ni beeynaa jechuudha. Ka mootummaa kana alarraa galee diyaaspooraa ta'ee mootummaa kanarraa aangoo fudhatee wajjin hojjechaa jiru. Jawaar isaanii gadi miti. Barumsaanis dandeettii uumamaatiinis. Kanaafi Jawaar aangoo wayituu hin gaafanne. Inda'uma aangoo mootummaa isa gaafateefuyyuu deebiin Jawaar deebise deebii gabaabaa ture jechuudha. Ani aangoon barbaadu eeddota qofa eeddota naara maddan mallaqa kiyyaaniin ergadha. Kana qofa waadaa naa seenaa. Miidiyaa biyya keessa galfadhee akka miidiyaa banadhu waadaa naa seenaa. Kanuma gaafiin Jawaar mootummaadhaa dhiyeesse. Saniin gara kaanitti isin ammoo Jawaarii kana gallash godhuudhaan waan barbaaddan yoo haasoftan Jawaariin rabbitu ol isa fuudhee gadi deebisuu hin dandeessan. Kanuma dhugaan jiru.